Oromiyaa kottaa buna dhugaa kun qophii buna dhugaati. Qophii buna dhugaa keenyaan aragalfii torbaniin jimaanni buna dhuguun yoo qajeelu tola. Naatoo beekumsa aadaa seenaa fi duudhaan tolchine kan isin biraan geenyu qophiin buna dhugaa karaa qubee TV jimaata galgala yeroo hundumaa argaa dhageetti keessa. Hawaasni keenya baadiyyaan magaala caalaatti mirga dubartoota eege jechuudha hin danda'an. Guddaan fa iddoo guddaa qaba. Egaa kunis akaakudhuma dhangaa bunaa keessaa isa tokko. Kanaaf bunni jabanaadhaan namaa danfu immoo waa hedduu qaba kan irratti mari'atanii. Ayyaana sana dhaggeeffachuu fi dhagaittii kennuu waan dhaggeeffatte sana immoo dhugeeffachuudha. Asoosamichi asoosama jaarraa 16ffaati. Gara waggoota 500 duubatti deebi'ee asoosama barreeffamedha. Asoosamichi asoosama seenaa eegatee seenaa kana kallattiiwwan hedduudhaan barta. Ebaluu ati fuudhii bakka kanaa dhaqiitii waan kanatti argisiise waan kana jedhi deebii jechuun ofii keetii of mararsitee of mararsifattee nama biraa du'atti erguu ta'e. Qophii buna dhugaan dilbii gola hayyuutu taliila ba'a. Qareessatu eeruu jireenya hawaasa keenyaa dubbata. Nutis qophii keenya qarqabannee jimaata keenya bashannanaan nooraa isiniin jenna. Durii jalqabee amma ammaatti jiru waa'ee afaan Oromoo maal akka fakkaatu. Hundi nagaa dhiiraa dhalaadhaan xiqqaa fi guddaadhaan ollaa fi haaliinoo. Beekuutii fi waan beekaniin buluun adda adda. Qophii buna dhugaa maaddii keenya irraa unadhaan dhaamsa keenya. Qophiin buna dhugaa kan argee dhagaheef suuga. Jimaata galgala qubee TVdhaan nu daawwadhaa. Daawwattoonni keenya namoota akka isiniif affeeruu barbaadan lakkoofsa bilbilaa asii gaditti argamu irratti barreessuudhaan yookiin bilbiluudhaan nutti himachuu dandeessu. Akkasumas immoo warri keessummaa keenyaaf gaaffii yaadaa fi qeeqa qabdan istiidiyoo keenyatti argamuun yaadaa fi gaaffii akkasumas qeeqa keessan dhiyeeffachuu dandeessu.